Meellaan Abiraamii fi Abeeliif affeerraa laaqanaa goote. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa meeriin guyyaa har'aa Abiraamii fi Abeeliidhaan waameraa kottaa jedheenii kan ishiin jettee jechuudha. Obboleessa koo Meekii Faanas akkasuma immoo Maartii Faanasii waliin isaanii barsiisaa. Guyyaa tokko garuu Maartii Faana wal arganiiru. Meekii Faanas immoo haala mijataa keessatti miti kan wal argan wanta ta'eef har'a garuu sirriittidhaan isaaniidhaanis wal barsiisaa inaasofnaa yeroo dabarsinu hin qabaannaa jettee jechuudha. Egaa sana gidduutti nyaanni qophaa'eetu jira jechaadha. Mucaan eenyutu nyaata qopheesse? Mee ogummaa qabdaayii nan ilaalaa filadheen nyaadhaa jechaa osoo jiruu eenyutu qopheesseera jennaaniin ishumadha. Na beekta mitiiree ogummaa akkan qabu jechaa jechuudha. Egaa maartiyyeen sunis Hermeellaanis osuma sukku jettu egaa waan argite kana dhidhiyeessaa osoo jirtu osuma mi'aawu jedhanii keessummoonni dhufanii jechuudha. Yeroo keessummoonni dhufanii balbala rukutanitti balballi gaafa ankookam kottu jalaa banii jennaanii ishiin egaa mi'a dhidhiyeessaa jirti wanta ta'eef mijannee fi jalaa banuu osuma mikiin sun jedhu Maartiin jalaa kaatee gaafa bantu Abiraam hin na'e jechuudha. Sababni isaayyuu qubaa kun jira na dabbareera jetteetu Abiraamidhaan waamte wanta ta'eef jechuudha. Jiraa dhibe jechuudha. Abiraamii haa ta'uyyuu malee yeroo kanatti naatee maalii innayii minaamna jedhaniini ishiinis dhuftee nagaa edda isaan gaafattee booddee haala sanaadhaanii kinoo teessistee jechuudha. Qo'amee xiqqoo ishii nanaasawaa jettee osoo nyaata hin fudhatiin duratti akkam jirture maal keessa jirture maana osuma jedhaniini egaa yeroo darbees Meekii Faana kan wal argite sirri miti jetteeni ani si dheekkamsiiseeraayi jennaan Abiraam lakkii wanna dheekkamsiiste tokkollee hin qabu jedheeni dhugaa dubbachuudhaaf gaafa sanaa waanuma isa dheekkamsiiseyyuu waan dubbate tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliif tasgabbaa haasawaa jedhee akka isa biraanis immoo ani isin biraan deemaa haasawaa jedheeniiti dhiisee deeme malee waan tokko iyyuu hin dubbanne. Isa biraanis immoo of ta'iitii sirreessitii waan gootus immoo hojiidhaan itti agarsiisi jedheen malee hamaa tokko gaafa sana hin dubbanne jechuudha. Dhugaan shabalaa abbaasaa akkam bareedan jedhame ani akkam bareedan jedha hordoftoota lakkoofsa bilbila isaa osoo hin argadhe garuu immoo qaba malee lama immoo cubbuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa malee silaa lakkoofsa bilbila isaan barbaadaayu dhageessaniitti miti hordoftoota kee. Egaa lakki rakkoon hin jiraatudha. Ishiinillee bakka walirraa fagoo jirtu eessa jiraatta innaan xiqqoo kan kiyyan fagaataa dhaqanii ishiin jetteeni. Maartiin sunis immoo mana kanayyuu dagadheen ture ani irraanfadheera iddoo birduraatti irra caala wal agarra malee asitti garuu waliin agarru jettee. Erminis immoo obboleessi kiyya fagoodha kan inni jiru wal arguu hin dandeenyu sababa hojiitiidhaanii. Ishee faanallee wal arginaa wal arguu qabna yoo jennee ta'e inuma wal agarra akkuma ta'etti jettee. Erga nyaata isaanii egaa waliidhaan eegalanii jechuudha. Nyaadheera nyaannee dhufne wanta ta'eef hin barbaachisu osuma Abiraam jedhu dirqamadha. Akkas jedhama duruu mana namaa deemamee wanta namni qopheessee qammasuun dirqamadha kan ishiin jetteeni. Yeroo kanatti egaa dhiqatanii gaafa dhufanii jalqaba Abiraamtu dhiqate wanta ta'eef maalidha innaatee naannettee ofitti qabattee iyyee kaayii qubaa kooti jettee otoo isaan jiranuu nu waamuun kee garuu xiqqoo natti ulfaate jedheen jechuudha. Rakkoo hin qabu akka wal bartaniif malee wanta biraaf miti jettee wanni jechuudha. Achi guggurshee jechuudha. Naan galle Maartii fi Abeelii wal gurshanii jechuudha. Abiraamii fi Hermeellaan illee rakkoo hin qabaatu.
intalli sin heerumneedhaan akka jedhanitti yoona janjanaadhuma wayirra jirti ta'uu hin jiru ta'uu wanti beeknu hin jiru. Amma garuu Abeel kana guurshuun yoo namichi ishee argee rakkoon uumuun jedhame ani rakkoon uumuun jedhe akka namicha akka hin taane namichatu mellaa ishee deemee haadha manaasaa faana dhiirri biraa guursinaanii haadha manaasaa hiikeedhaniitu namni sun ollaa keenya beektu na kolfaan turesuma dhugaan siniin jedhenna. Namni gowwaan kun tokko takka silaa waanuma arge waan ni ta'a. Innas akkana siniin jechuun jaalladha bakka nyaata isaaniidha nyaatanii mi'aa mana jedhaniini mucaanis gidduutti obboleessis maalidha wanta jedhatuma jedhanii lakkee mi'aa jedhee biraankii gochuuf yaaluu itti turan se'eeyyuan illee eegaan ture biraankii isaayii dafeet mi'aa jedhe malee ishinis immoo bilbila ishee qabatte akka miree maarri mi'aa immoo mi'aa jetteeni mi'aa balamuudhaati. Jedheen jechuudha haboonii kinuu kaayyoos mammu'aa qabuus manogummaa qabuun haala kanadhaanii gaahii himtuun jiru jechuu barbaadde fakkaatanna jaarsi kunuusi bukkee jira miti intaluu maal taateettaatiin siin jedhameenna bakka haasawanii baay'ee namatti tola durallee naan ol seenuu ani baay'ee na'ee ture naan isaan argu qubaa kootii wanta jettee fi si dabbaree natti fakkaate ani fi Abeel immoo si fudhannee baanee si bashannansiisu yookiin immoo si faana wanni jechuu barbaanne turreeyyuu amma garuu haala kanadhaanii isaan baruu koo gammachuu guddaan natti dhagahame jedhe jechuudha. Haboonis baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa kabajanuuf qabdaa jechaan qabu jedhanii ishii galateeffateetoo jira jechuudha. Egaayii obboleessis immoo nuti akkamii amala isaanii akkamittiin ilaalte gaafa Ermeellaan jettuuni sadan keenyayyuu amalli keenya wal fakkaata jedhee ati garuu isin dabalatudha kan inni jedheen jechuudha. Maal jechuu barbaadde jennaanii innaa jettuunaan maannoo Abeelii keessatti dubbii nyaataa jedhe akkas jedhu duruu keessummaa mana namaa dhufeen obboleessa keessatti dubbii nyaataa jedhee kanarraan kanaaf immoo amala qaboottotadha kan inni jedheeni argitee shabalaadhaanii bareedu jettiini yowwaadha harjaadha jettiin jechuudha. Afaan keessa immoo wanqa qabatte jechuudha. Innaa bakka dhugaa dubbachuudhaaf hin beetti waan hundumaa baasawee jechuudha. Naaf gaaffiidhame garuu anumaa fi gaaffii guddaa natti ta'e meedhusuma dhugaa dubbachuudhaaf waa'een Ermeellaa kun naaf hin galle namoonni baay'een haadha abbaa manaa qabdii gaa'ela dhaabbatteetu hiiktee mucaas qabdii jedhanii jechuudha. Isa biraanis immoo hiriyaa qabdii osoo ishiin dhungattee wajjiniin suura kaatu argine irraa viidiyoon jiredhanii jechuudha. Odeessaadha jechuudha kan turame jechuudha. Mee osoo wantoonni kun jiraate jechuudha biraa midhaan suura isaa akkasitti kaastee akkasumas immoo jechuudha of amansiiftee miidiyaa irratti hin baatu turte jechuudha. Kanaafiyyuu qulqullooftuudha jedheeni hamanan akka kiyyatti yookiin immoo waa'ee hiriyaa kana sichi hin qabaatte namannu jechuudha. Gaayiin dhufasennee namannu wanta ta'u waliin ilaallaa edda nyaata isaanii xumuranii wal eebbisuu heegalanii Abeelillee Abiraamii fi ishiillee eebbisee jira. Eebbifamaa waliin jiraadhaa. Ulfaadhaa dhala godhadhaa jedheeni intala seebbisee jechuudha akka magaala godhattee taa'ee kanii jechaanii ture lakkeetteen ishiillee eebbiseetoo jira jechuudha. Abeel immoo amala qaba jennaanii dursitee maa waan nan barsiisin jetteen jechuudha. Ermeellaadhaanii kana gabaan kanarra hoolee naganni kanarra hoolee innaa wanta gabaan keessa oolte immoo ginnoo haala kanaa isinitti meetoo jira isiniin jechuun jaalladha. Qaalii kiyyaa baay'ee isin jaalladha isiniin jecha jechuudha. Namoonni tokko jechuudha warri bilbila kiyya qabdanii jechuudha kanneen ani guyyaa yookiin immoo ganama waa'ee Ruutaa irratti haasawee jechuudha. Baay'een keessan qirra akkasinitti jedheesii akkasumas illee koomentii irratti illee kan na barreessitan ni jirtu. Ruutaa waan baay'ee dabarsite kan jettanii Ruutaan homaayyuu hin dabarsine hin jenne ani jalqaba irratti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo wantoonni suni achumatti dhaabbachuu yookiin immoo cituu ni qabaata tureeyyuu hanga kana deemuu hin qabu ture furmaatatti laattachuu qabdiidha. Bakka kana booddee jireenya ishee jiraachuu qabaattiidha. Wakaba dhiistee oduu dhiistee isa immoo jechuudha wantoota garaagaraa jettanii ishiin bakka ofishiitti wantoota hin taane oduu namaa dhageessi rakkoon kanadha.